Akkuma jireenya namaatiif nyaata dhugaatii fi qilleensi barbaachisu hawaasni ogummaa ittiin jiraatu fi hawaasa fayya buleessa oomishuun hawaasa mirgaa fi dirqama isaa beekuu fi hawaasa guddina dinagdee biyyaa keessatti shoora olaanaa qabaatu taasisuun bu'uurri isaa mana barnootaati. Ashamaar kafuunee akkam jirtum kabajamtoota hordoftoota leellisaa tuubii arrantana waa'ee mana barumsaa tokko gaggabaabseetiin gurra isin buusaa hanga xumura sagantaa keenyatti nafaana turaan dhaamsa kooti. Godina Arsii Aanaa Roobee magaalaa Habeetti kan argamu manni barumsaa Habee sadarkaa lammaffaan walakkaa jaarraa isaa kabajate. Manni barnootaa kun bara 1965 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan hundeeffame yoo ta'u, adoolessa 28 hanga adoolessa 30tti hundeeffama isaa waggaa 50ffaa dhalattoota naannawa isaatii fi barattoota isaatiin kabajataa jira. Manni barnootaa kun turtii waggaa 50f dabarse kana keessatti barattoota hedduu fi hawaasa hedduu qaree abboota keenyarraa nutti astare. Arrantana mootuu barattoonni mana barnootaa kanatti qaramanii bayan waggoota dheeraadhaaf kan barnoota garaagaraa fi ogummaa garaagaraatiin Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessatti faffaca'aniiti jiran. Hundeeffama waggaa 50ffaa mana barnootaa kanaa ilaalchisuudhaan sagantaa tokko qopheessan. Manni barnootaa kun bara 1965 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hundeeffame. Manni barnootaa kun erga hundeeffamee kaasee barattoota hedduu Oromiyaa fi kutaalee garaagaraatiif gumaacheeti jira. Hundeeffamni waggaa 50ffaan mana barumsa kanaa akka taasifamuuf yaada bu'uuraa kan ka'an Dr. Qaasim nama waggaa 30 oliif yuunivarsiitiilee garaagaraa keessatti barsiisaa turan nama bishaan Habeetiin bakka kanaa biqilanidha. Dr. Qaasimiif dagalee jabaa ta'uudhaan isaan faana kan irratti hojjetaa ture barreessaa kitaaba afurii fi barsiisaa yeroo ammaa artistii gameessa Abdii Luucceen isaan faana turuudhaan yaadni kun akka galmaan ga'u kan taasisan keessaa namoota muraasa. Manni barnootaa kun isaan kana lamaan qofa osoo hin taane barattoota garaagaraa kutaalee garaagaraa fi hojii garaagaraa qaban hedduudha oomisheeti jira. Mee isaan keessaa muraasa sagalee isaanii isin haa dhageessu. Maqaan kiyya Muktaar Saanoo jedhama. Ga'een hojii kiyyaa Yuunivarsiitii Arsii Kolleejjii Fayyaatti gargaara Piroofeesara Ogummaa Farmaasiiti. Galatomaadhaan maqaan kiyya Nuuraa Mana jedhama. Anis barsiisaa Ikoonomiksii Yuunivarsiitii Harraambeetti barsiisaa Ikoonomiksiiti. Bakki irraa dhufne ammaaf Adaamaa jirra. Bakki dhalootaa akkuma beekamu naannawaa dhaloota Habeeti jechaadha. Sultaan Siraaj jedhama. Ga'een hojii kootii barsiisummaadha. Mana barumsaa Iskuulii Najjaash Tiroo jedha. Maqaan koo barsiisaa Shamsaddiin Sultaan jedhama. Bakki inni irraa dhufe mana barumsaa Habee sadarkaa lammaffaatti dura taa'adha. Eeshi galatooma. Maqaan koo Jamaal Gannaaleen jedhama. Bulchaa aanaa Loodee Tosaati. Manni barnootaa dhala namaatiif baay'ee murteessaadha. Anis mana barumsaa Habee sadarkaa tokkoffaattiin baradhe. Fiqaaduu Kabbada Jufaariin jedhama. Amma immoo Salaalee Yuunivarsiitii kan barsiisu. Haaluma kanaan immoo maqaan koo Hussein Ahmed jedhama. Ganda Habee Dangaseedha. Barsiisaa Manuu Kifileen jedha. Barsiisaa histirii yookaan seenaati. Mana barumsaa kanatti histiriin barsiisaa jira. Barsiistuu Ruqiyaa jedhama. Ruqiyaa Xaayir jedhama. Mana barnootaa kana jalqaba kaaseetti baradhe. Ani Faanos Qaasim jedhama. Ogeessa fayyaa fi barreessaa kitaabaati. Maqaan kiyya Sammansaa jedhama. Qindeessaa bulchiinsa humna namaa fi faayinaansii mana barumsa kanaati. Galatooma maqaan koo Abbabaa Tamasgeenaan jedhu iddoon ani itti hojjedhu magaaluma Adaamaa kana waajjira barnoota aanaa Adaamaati. Supervaayizara CRC manneen barnootaati. Kanneen armaan olitti sagalee isaanii isin dhageessifne kun barattoota manni barnootaa kun oomishee Oromiyaadhaaf gumaachedha. Kana qofaa miti kan argannetu kana qofaadha malee. Maarree manni barnootaa kun turtii waggaa 50f dabarse kana keessatti barattoota kana qofa osoo hin taane hawaasa dinagdeedhaan qaree barnootaan qaree hawaasa qaroomaa taasisuudhaaf gaheen isaa tokko lama miti. Arrantana manni barnootaa sadarkaa lammaffaa kun hanqinoota garaagaraa qaba. Manni barumsaa kun hundeeffama isaa waggaa 50ffaa yeroo kabajutti hanqinoota mana barnootaa kana keessa jiran guutuudhaaf ture.
Barattoonni manni barnootaa kun qaban kutaa barnootaa dabalatee mana kitaabaa, kitaabilee, laaboraatoorii fi meeshaalee laaboraatooriif barbaachisan akkasumallee handhuuraalee gabbisa garaagaraa hanqina qaba. Kana guuttatuudhaaf hundeeffama isaa waggaa 50ffaa sababeeffachuudhaan baazaarii qopheessee galiin dhalattoota fi barattoota mana barnootaa sanii bahaniin walitti qabamaafii jira. Kanaaf ammootu gahee guddaa kan taphatan Dr. Qaasim nama magaalaa san keessaa bahan nama waggaa 30 oliif yuunivarsiitii garaagaraa barsiisaa jiranidha. Isaan cinaa kan jiru ammootu Dagaleen Jabaan barreessaa kitaabotaa artistii fi barsiisaa yeroo ammaa kan ta'an artist Abdii Luucceedha. Promooshinii garaagaraa dalaguurraa kaasee hanga sirba maqaa habeetiin maxxansuutti kan gahan artist Abdii Luucceen gaheen isaan as keessatti qaban kan laayyootti ilaalamuu miti. Barattoonni mana barumsa kanaatti baratanii bayan bulchiinsa magaalattii waliin ta'uudhaan hawaasa naannoo dabalatee mana barnootaa kanaaf hanqina isaa guutuudhaaf wantoota olitti kaafne kana akka guutamuufiif baazaarii kana qopheessanii. Baazaariin kun adoolessa 28 hanga adoolessa 30tti kan ture yoo ta'u baatii lamaaf ammootu diyaaspooraa dabalatee kutaalee garaagaraa hawaasa garaagaraa fi waltajjiilee garaagaraati irratti mallayni hedduun sassaabameefii jira. Kanuma bu'uura godhatuudhaan manni barnootaa kunis waggaa 50ffaa isaa dhalattoota fi barattoota isaatiin handhuura magaalaa isaatitti manni barumsaa bee magaalaa Habeetitti adoolessa 28 hanga 30tti haala ho'aa fi haala ajaa'ibsiisaa ta'een kabajateeti jira. Mana barnootaa kana irratti barattoonni argaman barattoota mana barumsa kanaati bahan kan kutaalee garaagaraa fi hojii garaagaraati irra jiran yoo ta'u barattoonni hedduun ammootu gumaachuudhaan yaadannoo mana barumsa kanaatiif qaban ibsatan. I'm